biddeena keenya akkuma kanaan dura isinitti hime sanitti buna hedduu tokko bareecha ragaa bunaa jalumatti danbisaa dhama bunaa qofa as keessaa obbaasa jechuudha. Akkasaniin booda barbaadan ana irratti illee dhibbachuu dandeessanii hundumaafuu ammoo nagaa fattan fideetiin jira jechuumaa fi hootii kana yoo ilaalu mi'aanaatti fakkaatu akkam jette duuba hootiin as hojjette baay'ee akkam mi'aawume hundumaafuu ni ilaalla. Barbareen itti baay'atinatti fakkaata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan fayyaa keessanii hordoftoota kiyya akkam jirtanii nageenyi badhaadha. Alamanni isaa namni keessan dalagaa maal fakkaata isiniin jecha har'aan tana egaa dhugaa dubbachuuf isinirraa bareetiin jira. Har'a mootuu nama lama taanee dhufne kun akkuma argaa jirtan kana obboleettiin tiyya laaqana na hojjetu hedduu jechuudha. Agasii waraabicha dhisi bakka ani qufaan naqabee miidiyaa irraa diqqoo babbadee jira jennaan imaan viidiyoo kana gadhiifadhume jenaan jettee turte akkanatti yoo raawwatti ture jechuudha. Hordoftoota kiyya mee hadha isii dalagsiifatudha deemna laaqana nu hojjechuu heddii kanaaf anillee akka tokko tokko ni horaaba garuu horaabee aga dhuma horaabullee hin dandeenye mataa na dhukkuba wallaahi isinirraa bade dhiifama guddaa isinin jaa warri keessaan na iyyaafattan maal taate Simbo nuti gana waa meeqa sirraan bitachuu enna sila hujii dhiiste moo waa bituu dhiiste moo nama waan biraa naan jedhalletu jira. Inshallah rabbi khayri haa godhu isinin jaa hordoftoota kiyya wanti an badeef wallaahi qufamatu natti jabaate. Dhugaa dubbachuuf qilleensi ji'a kana keessa akkuma walii galatti bakka maraa akka qufaa ta'ee seenee jira jechuudha. Yoo amma nama qabee anarraa bade gara ijoolleeti. Ijoolleerraa immoo sitti as deebi'a jechuudha. Deebi'ee zuurii lammaffaa yookaan marsaa lammaffaa. Sanuma saniif qufaan tokko narraa badee osoo baay'een turin kabeeranatti deddeebi'a. Kunoo foonaa kanaan qopheessitee jirti siisteriini. Obboleettiin tiyya jechuudha meen ilaala jechuudha akkaataa isinitti hojjettu. Akkuma ofii isinitti akka hojjettuuf birallee dhaabadhee waraabuun hedduu. Kanaafuu hanqina jiruufillee yaada barreessaa fi hundaafuu isiniin jaa hordoftoota kiyya. Ana garuu isiin bakka viidiyoo gadhiifadhu waan nan jetteef hindee viidiyoo anatu editii godhaa jira. Shunkurtii bilchaattee argee osoo zeetiitti hin godhin bakka kanatti immoo ka bilchaate arge jechuudha. Inna asitti waraabee nama sagalee irratti dubbachuu fi sagalee irratti hin dubbadhu fumaa irratti dubbatadhu tiniin akka beektu gadhiisi naan jette garuu bakka kanatti akkam gootisa shunkurtii bilcheessitee bakka sanatti itti gizee zeetiitti gootu sinitti agarsiisne natti fakkaate amma asitti qulleetiin ga'ee jira. Yaada barreessaa fi isin asitti immoo maayinni foon haala kanaan qopheeffattee jirti. Anamma sagalee irratti dhaa jira malee waan isin goote qubaan qabu dhugaa dubbachuuf garuu sagalee irratti dhadhu gadhiisi waan naan jetteef jecha kunoo gadhiifataa jira lafee itti godhaa jirti jechuudha. Asitti mi'aawumee ima laalla jechuudha. Gisee tokko tokko kaa'anii jira miree ofii hojjetu barattan akkas namni hojjete yaada itti kennuun baa'ata. Isin immoo koomentii barreessaa fi rakkoon qabu ani. Egaa suugoon bilchaateen booda lafee itti galchitee jirti. Homaan jettu bakka duraa sanitti garuu hin agarreeni. Akkasiin jaa hordoftoota kiyya hundaafuu ittiin bu'aaraa shaashambaa jedha. Wanni biraa hundan isin jechuu barbaade namoonni akkasnaan jettanii na gaafattan wallaahi qufaa malee waan biraatiif miti. Akkasumallee meeshaa tokko fideen jalqabeen ture shaarbaa fi garaagaraa diriyaa baawonii shaarbiiwwan TikTok irratti jalqabee ture baay'ee takka biizii nama godha jechuudha. Hojii TikTok irra akkuma jirutti ta'ee garuu gizee mara liivii seenuun dirqama sirratti jechuudha. Namni liivii irra sirraa bita waan ta'eefu xiqqoo sansantu biizii na godhee warroonni gara liiviitiin illee dhuftanii waan irraa bitattan wallaahi galatoomuu ulfaadhaa isin jaaladhaa isin kabaja waan tokko jalqabanii dhiisuun gaarii miti. Kanumaafin achirra ture inshallah gaafa ofirraa geesse xiqqoo biizii hin ta'u jechuudha. Akkanatti gara yuutuubii kiyyaa deebi'a. Akkasooyyaa liiviin kun baay'ee takka nama miidha. Sa'aatii ifni silkii sa'aatii dheeraadhaaf irratti itti waan ta'eef gaarii miti jechuudha. Asitti maal gootitti itti naxxee jirti foonillee itti naxxee jirti gara haasawa deemee ittumaan bu'aara ammaan kana isinitti akkana godhe jechuu waan hin dandeenyeef obboleetti xiyyata nu dalagee laaqana jechuudha. Kanaafuu ani sinumatti haasa'uuf dhufe jechumaan ijaan ilaaltanii fi asitti ruuzii geessitee jirti na fakkaate. Kanaafuu isin laala ittiin bu'aara ani wannan dhufee fi hin banne jira namoonni meeshaalee barbaadan meeshaa babbareedaa biratti ni argattanii ijoolleen sahaanii dhiyootanaa sahaanii waa hunda qabu san hin bitatin bitadhaa baay'ee takka maashaallaadha bareeda na biratti ni argattan jechuudha. Akkasumas meeshaa bunaa san fidee jira warri tanaan dura koomentii na barreessitan firee 6 fidee firee 4 harka kiyyarra jira amma namoonni barbaadan karaa waasaappiitiin koottana dubbisaa fudhaa isin jaa hordoftoota kiyya man gurguraa bunaa sanii
akkana wanni biraan mootu waan akka shiitaaf shaarbii namoonni barbaadan orderii godhachuu dandeessanii yoo barbaadan kallattiidhaan leevillee dhuftanii filachuu dandeettan jechuudha. TikTok irratti hordoftoota kiyya shiita babbareedaa diriyaa akkasumas shiitaa shaarbillee yoo barbaadan shiitallee qofatti yoo barbaadan akkuma tanaan dura viidiyoo gadhiisetti ni jira. Kottaa orderii godhadhaa isin jedha namoonni dhuftanis ni jirtan galatooma ulfaadha. Akkasumallee warri keessan nagaafattanii anumaa hin taane ni jira isin jaanaaf jiraadha galatooma warri nagaafattan akkuma amma isin jedhe kana qufatu baay'ee takkanatti deddeebi'ee baay'ee takka bakka qufayyoo na qabu mataa ol qabadhee danda'anii hedduu takka mataa na dhukkubsana laaffisa gar malee qufaan waan biraa na wayya jechuudha. Wanni hunduu gawayyaa hin qabu dhibeen dhibema. Garuu qufaan kun ana xiqqoo isii bakka natti inni jedha jechuudha. Sanumaaf YouTube irraayyuu badee jira viidiyoo jedhee hin beeku jechuun ni danda'ama. Gara torbaan lama caaluun oolu akkasii hundaafuu har'aan tana kun deebi'eetiin jira. Kunoo akkuma argaa jirtan kan anaa miti hojjetaa jiru hadha kunoo meeqo bishaan itti naqxeerti foonillee itti galchitee bakka ittiin akka bohaartaniif nama kana jechuun isitu sila akkuma hojjettetti sagalee irratti hiitee gadhiisuu qabdi turte garuu sagalee irratti hidhuu hin dandeenye isiini aan kanumaafiin jedhiseetummaan isinimatti haasa'uudhaaf viidiyoo godhuu hin dandeenye dhugaa dubbachuu innillee noraamne akkasiin tura abdallee hin beeku. Kanaaf waa horaabuu waa daddalaguun viidiyoon bakka anumaa dhufuu dide jechuudha mataallee waan dhukkubuufi malee ni jira namoonni meeshaa barbaadan karaa keessaatiin na dubbisaa ijoolleen baay'een keessan hijaaba garaagaraa namitti warra gaafatan baay'inaan namaaf qooduu fi jettanii ni jira jechuudha. Shiillee jira shiitaaf shaarbiinis jira babbareedni. Kanaaf wanna ani adistoorii godhee hundi isaatu ni jira imurratti gizee baay'ee adistooriin hin godha. Asirrattillee gizee takka takka gadhiisa jechuudha hordoftoota kiyya akkasitti hubadha. Egaa viidiyoolee laayikii gochuu hin dagatinaa mee haga tokko laayikii godhaatiin hin deebi'a jechuudha. Asitti zeetitu jala istoofirratti xabxab jedhanitti fakkaata istoofii gara janaatiin amma wannan as cinatti isinii kaa'u kun hundi na biratti ni argama. Kanaafuu dhuftanii waan barbaadan ordarii godhachuu dandeettanii namoonni meeshaaf na gaafatanillee karaa keessaatiin na dubbisa. Egaa waxiin ga'ee kun haala kanaan qiccutti turte na fakkaate asitti. Viidiyoo godhuun salphaatti fakkaata laalaadha viidiyoo matan hojjattee ina fuuraa fixattee isiniin jedha bakka kanatti maal akka godhaartu qicaa jirti natti fakkaate hundumaafuu viidiyoon keenya kana fakkaata kan nyaataa jechuudha. Ruuzni illee kunooti xilleen kunooti jettee jirti yaada barreessaa fi kunoo manqorqoraasaan fidee jira firee 6 fidee 2 gurguree asitti isinitti himaa ture garuu sagalee sanirraa balleessee sagalee ammarratti haasa'u kanaan hubadha. Kunoo argitanii namoonni barbaadan osoo isin jalaan numatiin fudhadhaa isin jaa hordoftoota kiyyaa ijoolleen as jalatti ni barbaanna jettanii na barreessitan gizee darbe firee 6 fidee 2 gurguree jira TikTok irratti 2 mootu isiniif jecha kaa'eera jechuudha warri na gaafattan gizee viidiyoo kan argitan karaa WhatsApptiin koottana dubbisa baay'ee akka bareedduudha. Of eeggannoo godhuun isin barbaachisa garuu jechuun wanna biraa osoo hin taane yeroo takka takka kanaa miti akka mooyyee taatee xiqqishuu takkatu gizee hinoonni taate jedhan kun garuu noormaali akkuma qorqoraati jechuudha. Hordoftoota kiyyaa bunallee akka tanaan dura isiniin jedha sanitti xiqqicama haala saniin gootanii fayyadamuu dandeettanii buna hedduu takka bareechisaa buna gurraacha maashaallah bakka buna gurraacha jechuun kallattiin ka arge asitti jechuudha. Akkana isiniin jaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kee kana fakkaataa akka viidiyootti daddafee deebi'u laayikii godhaa hundi keessanuu. Guyyaa gaarii keessanaa oolaa itti maan bohaaraa jira jechumaa fi yeroo gaarii dabala.